har'a dhimmoonni nuti waliin ilaaluuf deemnu dhimma waa'ee caaltuu hajjii. Caaltuu hajjii maal akka jiranii, maal keessa akka jiranii, asirraa obboleeyyan kiyya maal baratu qabna, maal hubatu qabna kan waliin jedhu waliin ilaalla jechuudha. Dhimmoonni yeroo ammaa deemaa jiru, maal ta'aa jiru, waa'ee caaltuu hajjii baay'ee cimaa deemaa jira jechuudha. Akkasuma waa'ee abdii fi abbaa manaa imaan jechuudha. Abdii maalirratti hojjete waliin kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha hordoftootaafi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taata like, share, subscribe gochuun warroon maatii kiyyan ta'e maatii kiyya ta'a. Asuma natti dabalamaa isin jechuu barbaada. Har'a dhimmoonni nuti waliin ilaallu akkasuma faayoo caaltuu hajjii jechuudha. Asirra wanni nuti hubachuu qabnu maal isin fakkaata hordoftootaaf kabajamtoota kiyya. Caaltuun amma haala hamaa keessa jirti jechuudha. Dubartiin takka biyyarraa dhuftee isheen yeroo gabaabduutti wanni kun dhumame yoo jabti asati goota wallahi beekduma asati ginjuma hafuuri haganuma dhimma kana hajjiin jireenya isaa kana keessatti wanni inni barbaadu maali? Dubartiin takka gaafa nama walitti dabalamuu hedduu dursaa eenyu beekuu qabdi. Otoo isin ta'in duratti maatii isaa fi hiriyoota isaa, hiriyoota isaan beekti sirriidha. Dirqama maatiin isaa beekuu qabdi jechuudha. Dirqama nasbeen duutu jirtu jira jechuudha. Kuni eenyu fakkeenya ta'a? Nu'iif fakkeenya ta'a. Mataa keetiif isa na daawwataa jirtu, isa na ilaalaa jirtuuf fakkeenya ta'a jechuudha. Maaliif hoo jenne yoo zarii isaan beekin akkamitti ilmoo isaarraa yoo argachuuf fiida. Barati jireenyi biyya ambaa kun ati biyya galta kenna caaltuun biyya galtee biyya deebitee hajjitti dabalamtee erga hajjitti dabalamtee niitii isaa ta'uuf biyya deebitee dirqama odoo biyya san hin deebiin duratti hajjiin qorattee dirqama caaltuun jechuudha. Qorattee dirqama maatii hajjii beekuu qabdi. Sababa maaliitiif hajjiin ilmoo argachuu dida. Namni kun tarii ilmaan hedduu biyyaa qabaachuu danda'a. Yeroo ilmaan hedduu biyyaa qabaatetti ilmaa walirratti argatee wajjin jiraachuun horachuun ni ulfaata. Eeshi akkas jennee amma dubartiin lamarratti dhiibban wanni hajjiin dalagaa jiru gochi isaa baay'ee fokkataadha jechuudha. Yookaan waliin ilaaluu ta'e tokkoffaa maal hojjettan dubartoota hedduu jaalata. Dhugaa rabbii dubbachuuf ani dhiira akkanaa argeen beeku jechuudha. Maaliif yeroo hedduutti deddeebi'ee biraanka godha jechuudha. Saayidoon walla saayidoo hedduu galateeffannaa. Maaliif hojjettan nama kana dhugaa inni jiru. Dubartoonni kun utoo waan kana argan akkamitti caaltuu nama fakkeenyaaf biyya keessa galtee dalagoo hajjii utoo argitu. Biraanka ijoollee hundatti hojjetu hin argitee. Akkasuma deebi'ee ammallee wanta hajjiin erga galee dubartii lama fuudhee hin argite. Ijaa gurra qabate sila dhiiratu isa malee hin jiru maaliif deebiteetti? Ijoolleen hedduun baay'ee kadhatanii turan. Garuu baay'ee kadhatanii turanii isin garuu kabaja namaatiif kabaja ijoollee saniitiif deebitee yeroo ta'u kabaja namaa otoo ta'u ofii isiitii of laaluu qabdi. Har'a ilmoo kana erga argate maaliin akkamitti horachuu dandeetti? Kan jirtu biyya baqaa keessa biyya baqaa dhiisati biyya keenya keessatti ilmoo abbaa malee horachuun abadan hin danda'amu. Jireenyi bakka hundaatu gaariidha jechuudha. Kuni maaliif ta'edha? Ani kan ajaa'ibu kan caaltuu kan ajaa'ibu faayoon qaruuteedha. Garuu morka namaan itti seentine fakkaata. Illikki keessa seentiti malee faayoon hamma tokkotti dubartii nama gattullee miti caaltuu biraan dhaabbadhetti jirti. Caaltuu nan gargaaretti dhugaa baay'ee nama gammachiisti. Maaliif dubartoonni tokko tokko masaanuu ni jibbu ni jeffatu. Uumaaf masaanuu kan jibbantu jira jechuudha. Anas dabalate. Garuu immoo faayoon baay'ee tokko nama miskiina ta'uu isii amma argina jechuudha. Hajjiin otoo addunyaa makaa dubartiin hundi fuudhu jedhanii ni fuudhu akka achi ilaaluuti. Yeroo obboleessi Muktaar Bulchaa dhiyoo dhufee mucaa daa'ima yeroo inni biraankii irratti hojjetan isa iddoo irratti fidi jedhan. Otoo dubartii meeqa qabu? Otoo dubartii lama manaa qabu. Otoo dubartii lama qabu fidi otoo of jalaa qabu. Maaliif akkas ta'e?
kamana jirtu kana barkunuunsattee fudhattu caala malee dubartiirraan dubartii seensa kan immoo ijoolleen halkanii guyyaa argaa jirtu waan inni dalagu argaa jirtu ijoolleen inni hiriyoonni kiyya kun na taasisanii hin jedhu hiriyoonni kiyya kun maannaan jedhanii hin jedhu maaliif akkas ta'e an baay'ee tokko na dhibee dhugaa dubbachuuf maaliif injiraa miti ilmi namaa tokko yoo ta'es dubartii lamas erga fuudhuu hin danda'a ofitti amanaa horachuu hin danda'a jedhee lamaan sanis horachuu hin danda'u jedhemoo takkittii qabu san kunuunfachuu jechuudha. Akka killeetti dhiira jechuun dhiira takkittii qabdu akka killeetti eeggatte malee dhiira akkuma horii baqa tarii mallaqaaf ta'a beeka ilmi namaa kun hin dalaysiisa jechuu danda'a. Dhugaa baay'ee haalli dubbatee jira hajjiin abdiin dubbatee jira jechuudha. Abdii yoo fudhanne fakkeenyaaf duuba dadhabee jira. Maaliif namni tokko dhugaa jaartiin tokko gaafa dura walitti dabalaman namni tokko dubartiif dhiirri tokko gaafa dura walitti dabalamu hidan dursa maal eegan jaalala walii eegan jechuu wal jaalachuu wal jaalatanii boodarramuu bultii ijaaranne jedhanii erga bultii ijaaratanii ka'an immoo ammallee immoo deebi'anii nyaata. Jidduu kanatti kan garaana nyaate jara lamaan otoo hin taane abdiidha jechuudha. Abdiin nama miskiina nama dhuga baay'ee tokko obseef jechuudha. Hajjiidha iddoo tokko bakka oduu nama biraa taate biraa iddoo jijjiirataa galgala ganama qanyee isaanii kana dhiisaa caatuun erga isatti dabalamtee galgala ganama tu'amte jechuudha. Hajjii ergitti dabalamte galgalli ganamni uleen keessatti jechuudha. Akka dubartii dur jedhanii waan akkasii galuu baay'ee tokko kan nama gaddisiisu kan nama jibbisiisu hajjiin ammallee jijjiiraman qabu jireenya isaa keessatti isuma amma ijoolleen kaleessa dhuftee fakkeenya kan fudhannu taate jijjiirama qaban garuu inni jijjiirama tokkollee agarsiisee beeku nama miidiyaa qabu miti nama baadiyyaa fakkeenyaaf namni baadiyyaa uumaan argu jechuudha. Dalagoo fi dalagatee hin gala ilmaan ofii hin guddifata. Nama baadiyyaa sanuu hin ga'u jechuudha. Namni baadiyyaa sanuu jireenya isaa gaarii jiraata. Bultii ofii qabatee jiraata. Akka gaariitti ilmoo ofiillee guddifata jechuudha. Namni baadiyyaatu garuu inni immoo ilmoo guddifachuu dhiisatee ilmumaa jedhan ani akka jedhullee hin beeku wallaahi baay'ee tokko nama dhiba jechuudha. Waa'een hajjii kana maaliif nuuf fakkeenya ta'a. Fakkeenya guddaa nu ta'a. Dhiirota akka namoo rabbiin nurraa haa qabu. Dhiironni akka namoo jireenya dubartii keessa gonkumaa haqamuu qabu jechuudha. Maaliif dhiirri dubartiif hin taane dhiirri fedhii bichaaf dhiirri irriba bichaaf dhiirri duniyaa bichaaf si barbaadu dhiirayyuu hin ta'in jechuudha. Rabbiin dhiirayyuu isaan godheen dhugumaa rabbii dubachuu namoonni tokko akka itti akka biraatitti fudhachuu danda'an garuu wallaan asiin ani eenyuuf gaddaa jira caaltuun itti seentee utuu viidiyoo otoo hojjetaa jiru balballeen kakka bakka yeroo waan tokko hojjetu irratti si bakka sirratti dhufanii balbala dhawuu dhuftee jidduudhaan balbala dhoofte erga balbala dhooftee kaatee akka nama dhaayiniitti anaa miteettee namni garuu hin jiru kabiraan jiru waala ishanii bira dabarraa utuu waa'ee hajjii haasaa jiru irratti bakka yeroo waan tokko hin ulfaata mana biyya ambaa kana keessatti mana namaa keessa waa hojjechuun wantoota garaagaraa hojjechuun baay'ee ulfaata. Maaliif ani silaa haasaa osoo darbu haasuuf hin harkaa badee jira jechuudha. Maaliif utoo mana kee keessa jiraatte sa'aatiin viidiyoo kee hojjetta sa'aatiin gadhiifatta sa'aatiin waan hundaa hordofta. Jireenyi biyya ambaa kun baay'ee gatatuudha. Dhugaa rabbii dubbachuuf baay'ee tokko gatatuudha. Ni ulfaata. Hundumaaf alhamdulillah rabbil aalamiin wanni jedhuun qabu. Isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya laayikii godhaa sheer godhaa sabiskiraab godhaa yaadni harkaa bittinaa jira. Yaada bittinaa immoo akkamitti akka deebisu inshallah ni deebi'a. Maaliif ni deebi'a. Wanni namni tokko yeroo waa karoorfatee waa hojjechuu hedduu waa sitti dhufee
سيجي بقى سركابته يادي سون سركابته يجودا خناف إن شاء الله ما هو ربك يراتس ربي نموت بيكين اللي بيناقا ربي نمشي جلد اللي ربي حاجة دلتو واي حالة يرو أما ديم أردي حالة توبيا كيس جرتو حالة ديقمو مسجد الرافي وكسما جولي مسجد الشاحن تان ربي جانا تفرتوس إنسان هقامت بلين كفيدو دابوف ديما الفاتح ينبانا قرو كان كيسا واي جولي كاسي واي مسجد كاسي ربي وان تانا نوراها كاسو وان تا ربي نتاقبو جولي شهادة تاني درباني ربي جانا تفرطو سنسان حقا مجسو ربي نموتو يو والله بيكي نبينا ربي نوحاتا سيسي ندلي برا دوبتو بيغالو ورا دوبتو كان ربي نقام بيكي ندنو حقالجو ربي بيكي نسان مو نقا حاتا سيسو جولي غراتين جوار مالف جالسة جدان اللي نجرو جوار يا كسوما يا يادا مالف جالسة من نموني سياسة هدون إساني دوبان واي من تاكن الراجور واي ديقا ومسجدا كانت مالف يوجدتني مالف ندباني جوار مالف دباتو ديدي جوار كا بوستين إسا كسي توقو الدنيا هند سجوسو دندو hiriira ji'a tokko hiriira torbaan tokko guyyaa tokkotti kagoosisuu danda'u akkasuma yaayillee maaliif dubbachuu dhaban dhimma kanarraan akka yaada kootti yoo isinii dubbadhu ta'e waa'ee joor waa'ee yaayii akkasuma waa'ee siyaasaa Hamzaa fa'aa hedduutu jira jechuudha warroonni siyaasaa garuu mootummaa kana hedduu dura dhaabbataa turan hedduu baay'ee dura dhaabbataa turan. Joor amma Hamzaan akkasuma yaayaan akkasuma gara otoo qabsootiin kaanaa osoo kaanii uummata keenya kakaafna hojjetan namoota hedduutu namoota meeqa kamtu yeroo duraa gara Abiyyi goraa ture yeroo Joor fa'aa yeroo Haceen darbetti hidhamanii mana hidhaa keessatti bulii meeqaa agabus ta'anii jiran jechuudha Joor fa'aa Baqqeen akkasuma Hamzaan hedduudha jechuudha warroonni siyaasaa kuni isaa nama maaliif callisanii maaliif dubbachuu didan maaliif masgiida dubbachuu didan jettanii warroonni komii qabdanii komatina ni jira isaan dubbatau jiru garuu akkatti miti namni siyaasaa tokko sirriidha gaafa ammallee hurgufuu hin danda'an jechuudha mootummaan kana hurgu fakkeenya Joor fa'aas dubbachuu hin danda'an sochoosuu hin danda'an hiriira baasuu hin danda'an garuu isaa waa keessatti laallatan waatu keessa jira manni kun masgiidni kun masgiida rabbiiti isaan as keessatti beekaa dubbachuu wanni beekaan jaallifne wayiif jallisan waan kanaan dura iyyaa ture waan kanaan dura lallabaa ture Joor kanaan dura lallabaa ture yaayaan akkasuma jechuudha Hamzaan akkasuma jechuudha Hamzaan bar dhokatee nama sagalee isaa waggaa torba guutuu magaalaa Jiddan keessatti Saudi Arabiyaa magaalaa Jiddan keessatti nama sagalee isaa otoo hin beekin miidiyaa kana sochoosaa ture bifa isaa otoo hin beekin sagalee qofaa nama uummata sochoosaa ture eenyuma namni kun jedhe ana akka mataa kiyyaatti Hamzaan waan Ameerikaa jiru yeroo sanatti wallaahi dhazii mootummaan kun uummata Oromootiif waa fideetini waa ofii isaati ofitti fide ummanni hammatee ka'ee deebii uummata isa hammate kana uummata isa hammate nam tokko akka ilmi tokko isaatiitti ilaalanii hammatanii uummata isa hammate kana ofirraa buqqise jechuudha gamti ofirraa buqqisee amantaa tuqe wallaahi namni amantaa islaamaa tuqamaadha Mallas Zeenaawii gaafa du'u jedhan oduudha ani beeku garuu gaafa du'u innis uummata musliimaa tuqa gaafa du'u ji'a 3 du'ee mana firiizii keessa taa'aa ture Ameerikaa keessatti oduudha maaliif waa dhufkatu waa awwaala
akkuma raayyaa abbaa manchaa jedhe Minilik qomaa ta'ee shamee harki isaa ciccitee jedhee dubbate. Maaliif ree? Dho'isaa dhaqanii akiranas beelisaa darbite. Mallas illee dho'isaa dhaqanii akira waan godhan wal dhabanii bara inuma mallas gaafa du'e uummanni hedduun yaadadha. Mallas baay'ee gatte na fakkaata. Akkas na fakkaata. Hedduu gatteef iyyuu. Garuu immoo akka nama kanaa kanan goone mallas. Akka nama kanaa kanan goone. Namni yeroo miidhame yeroo namichi wantaa sun beekan Hayilamaariyaam yeroo sanis namni hedduu miidhame. Namni sunis akkasuma uummata Oromoo tuqee achumaan tuqame. Uummata Muslimaa tuqee achumaan aangoo sanirraa birir jedhe aangoo sanirraa sun qabir jedhe kun dhufe uummata Muslimaa tuqe. Muslimaa dhiisatii amantaan kamuu maaliif jeeqama? Amantaan kamuu maaliif tuqama? Warra Ortodoksii, warra Pheenxee, warra amantaa hedduutu jira. Joobaara moo maaliif hedduutu jira jechuudha Itoophiyaa san keessa amantoonni. Kuni maaliif tuqama? Amantaan ati inshallah mukatti amani namaa miti. Maaliif tuqama? Maaliif mirkeenya eegganna? Kanaan mormata jechuudha. Kanaan viidiyoo kana irratti dheeressaa jira. Amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.